faana ta'een tajanajjana jechuudha sinigale yookiin immoo qaata fugumma jedhee yoona rafeetiin hin jira. Kanaaf iyyuu yeroo kanatti rafanii miti jechuudha. Fiiganiiti iyyuu jiruun nama harkaa fiigaa jirti. Fiiganiiti iyyuu jiruun nama harkaa fiigaa jirti jechuudha. Sababa kana ta'eefi hojiidhuma keenya irratti hojii dabalataa fakkeenyaaf aga fe'e yoo ta'e ji'a tokko keessatti namni chaanala isaanii moonitaarsanii seera yuutuubatiin guddisiifatan taananii ji'a ji'atti doolaara 100 kan dhabanii jechuudha. Aga fe'e maan taane olis fiigii gadis fiigii ji'a ji'aan doolaara 100 hin argatta jechuudha. Kun yoo maalidha mindaa dabalataa argatta jechuudha. Sigalee yaabboleessa goo yaabboleettii ko warreen hojii madaa yoo hojjettamoo oduu funaana olii geddeemtamoo maal gootamoo jettanii raawwattanii sammuu keessan keessatti waan kana qabattanii jirtanii naqqaa yeroo naqqaa malee hin taatu yaa obboloota goo naqqaa warri chaanaala banachuu barbaadan ammallee jechuudha. Warri banachuu barbaadan na dubbisaa isiniif hin banaa akkasuma immoo chaanaala hedduun qaba kan banamee jiru iyyuu imeelii banamee jiru baay'eetu jira na bira jechuudha. Maaliif kanan ijoolleedhaan ittiin walla intini jechaa ture imeela baay'een qaba kan nama 5 kan nama 4 kan maamila ofirraa qabu jechuudha. Kan nama 10 maamila qabu baay'eetu jira na bira jechuudha. Namoonni banachuu barbaadan yoo jiraatanii imeeluma sana isinii kennuu danda'a. Komentii jalatti na gaafadhaa. Akkasuma immoo akkuma dura isiniin jedhee chaanaala banattanii guddistanii nama 200 500 kan ofirraa qabu yoo koodii isaa dagattan akkaataa isin koodii isaa kan biraa itti galfattan isinitti argisiisa. Komentii jalatti na gaafadhaa. Yooyaa ashama harka fuunee kabajamtoota fi hordoftoota chaanaala haadha cabsaa jalatti kan argamtan akkam jirtanii fayyaa qabdanii annagaan qaba galata waaqayyo. Egaan har'a caccabsinee dhufneerra. Har'a caccabsinee dhufne baay'ee basmaan baay'ee turree dhufe miti baay'een turree dhufe akkam jirtan isin fayyaa qabdanii nagaa keessanii annagaa kootii galata rabbi. Egaan amma deebi'ee dhufeetiin jira jechuudha. Isin faana buhaaroodhaa fi dhufeetiin jira. Egaa har'a maal qabattee dhuftee maalidhaan biq jettee ji'a aga kanaa turtee aga kanaa nurraa baddee naan jechuun keessan hin oolu. Egaa kana booda hin badu. Agam yoo ta'e torbee keessatti al takkas taatu al lamas taatu isin waliin ni buhaara jechuudha. Haa ta'u malee egaa har'a wanti ani qabadee dhufe wantoota baay'eedha. Akkasuma wantoota nama baay'eedhaaf gaafii ta'e jechuudha. Wantoota nama baay'ee illee mana isaanii keessatti argamu jedhee ni yaada. Even wanti irra caalu YouTube kana haala itti fayyadama isaa namni hin beekne hedduun keenya ni jirra jechuudha. Haa ta'u malee immoo haalli itti fayyadama isaa haala akkamiin kan jedhu gaafiin jiraachuu danda'a. Haa ta'u malee kanarratti egaa namoonni hin beekne yoo jiraatanii ani chaanaala Tsiggeen kan jedhu kan biraaniin qaba jechuudha. Egaa chaanaalli kun lammaffaadha. Haati caccabsaa jedha. Kanaaf iyyuu jechuudha. Karattaansee namoonni baay'een keenya chaanaala banannee chaanaalli keenya wantoota adda addaatiin akka carraa ta'e raawwatee koodii chaanaala keenyaa yemmuu dagannu wantoota baay'ee sammuun keenya bakka baay'eetti hiramte waan taateef biyya ormaa kana keessatti garnatti ergamna garasitti ergamna yaada baay'ee sammuu keenya keessa jira yaadni biyyaa sammuu keenya keessa jira yaadni maatii sammuu keenya keessa jira sababa adda addaatiin kan ta'e chaanaala bannee chaanaala keenya koodii isaa sana dagachuu dandeenya wantoota baay'eedha jechuudha. Sababa adda addaatiin dagachuu dandeenya. Kanaaf iyyuu waan koodii isaa sana daganneef chaanaala keenya gatuu dandeenya. Maaliifin koodii isaa dagannee jirra waan ta'eef chaanaala keenya deeffachuu hin dandeenyu jennee hin ganna jechuudha. Namoonni baay'een keenya chaanaaluma itti fayyadamuudhaa banannee haa ta'u malee immoo chaanaala keenya gatuu osoo hin taane chaanaala keenya kana koodii isaa itti jijjiirranne
osuma koodii isaallee beekuu baannee koodii isaatti jijjiirrannee itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Haa ta'u malee immoo namoonni baay'een keenya yaa'u harka 100 keessaa harka 90 wantoota kana ni beeku jedhee abdiin qaba. Akkasuma immoo harki 10 immoo wallaaluu danda'u jechuudha wanta kana itti fayyadama isaa. Sababni isaa egaa namoonni baay'een keenya chaanala warra gurguddaa akkasuma namoota chaanala YouTube chaanalii barsiisan jala deemnee hordofuu dhiisuurraa kan ka'e barnoonni kun yookiin immoo akkaataan itti chaanala keenya koodii isaa osoo hin beekin itti jijjiirrachuu dandeenyu irraa hubachuu dhiisuu danda'u jechuudha. Sababa kana ta'eef deeffachuu dandeenya. Akkamitti deeffachuu dandeenya jettanii yoo gaafin jiraate koomentii jalatti naaf keessanii viidiyoo lammaffaa kanatti aansee viidiyoo biraa isiniif hojjedhaa jechuudha. Namoonni akka carraa ta'ee raawwate jechuutan ani jedhe kana keessa gaafii kan isinitti ta'e yoo jiraate koomentii jalatti naaf keessanii isiniifin argisiisaa yookiin immoo viidiyoo biraa isinii of hojjedhee akkaataa isin chaanala keessan gattan sana deebistanii raawwattanii itti fayyadamtan akka isiniif ta'u viidiyoo isiniifin hojjedhaa jechuudha. Kanatti aansee namoonni baay'een mana madaamii keessatti akkamittiin chaanala bannee raawwannee yuutuubii hojjechuu dandeenya, haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya, hojii isaanii yoo maal goona, hojii gizee kam hojjannaa, yuutuubii gizee kam hojjannaa kan jettan hedduu keessanii jirtu. Waan nama dhibu jechuudha chaanala tsiggeen kan jedhu irratti ati oduudhuma olii gad deemtee funaan taa'ennaa kan hojii hojjetta. Dhugaa jechuudha gaaban koomentii sana argu golbeen du'e dhugaa rabbi. Ati olii gad deemtee oduu funaan ta'a. Yeroo kam hojii mana madaamii hojjetta. Hojii hojjechuudhaaf biyyaa baate moo oduu funaanuudhaaf biyyaa baate koomentii na barreessan dhugaa rabbi. Koomentii sana ilaaleetiin kolfee tuman hin deebisneefis hojii hojjechaa tuman oduu funaana tuman jedheen. Annaa baay'ee takka nama ajaa'iba jechuudha. Kanaaf iyyuu chaanala yuutuubaa qabaachuu jechuun hojii dabalataa takka qabaachuu jechuudha. Hojii dabalataa takka hojii kee dhaabdee waanuma sana hojjechuu qofa osoo hin taane osuma hojii kee hojjetaa jirtu hojii dabalataa. Hojii dabalataa biratti waan hojii kee biratti waan xiqqoo wayii jira miti. Fakkeenyaaf amma biyya keenya keessatti gulliitii jedhamti. Gulliitii kuni guyyaa yookiin guyyaa hojii biraa hojjetaa ooltii raawwatteeti galgala gulliitii sana jala teessee raawwattee shunkurtiis ta'ee qaaras ta'ee goommanas ta'ee waan barbaadde kana shunkurtiis ta'ee fiddee raawwattee achitti lafatti intini goggootee raawwattee gurgurta jechuudha. Wanti suni maalidha? Hojii dabalataati. Hojii dabalataati. Akkasuma immoo namni immoo hojii biraa hin qabne jechuudha. Hojii biraas kan hin qabne waanuma sana hojii isaa kan godhatu sini jira jechuudha. Ganamaa jalqabee hanga galgalaatti bakka gulliitii sana taa'aa kan oolu hin jira. Hojii dabalataa waan hin qabneef jechuudha. Namoonni immoo hojii biraa qabanii guyyaa sa'aatii itti hojii biraa qaban sanatti hojii biraa sana deemanii hojjetanii raawwatanii hojii dabalataa gulliitii kana godhatanii hojii dabalataa sana immoo galgala yookiin ganama gulliitii sana fayyadamanii jechuudha. Kanaaf YouTube chaanaalii jechuunis akkasuma yeroo namatti fudhatu agam yoo sitti fudhate yeroo sa'aatii walakkaa namatti fudhate jechuudha. Fakkeenyaaf warri viidiyoo mataa keessaniif manatti waraabdan akkasuma viidiyoo adda addaa alarraa kan finne viidiyoo ofii keessanii waraabdu yoo taatanii daqiiqaa xiqqoo isinitti fudhata. Viidiyoo daqiiqaa 10 yoo waraabdanii viidiyoo daqiiqaa 10 sana hidiitii hedduu isinitti fudhatu. Hidiit gochuudhaaf viidiyoo mataa keessanitti waan ta'eef hidiit badaa isinin gaafatu jechuudha. Sababni isaa yeroo waraabdan kwaalitii wantoota hundumaa guuttanii raawwatanii waraabdu waan ta'eef wantoota baay'ee isinin gaafatu hidiit gochuu isaa keessatti jechuudha. Yoo immoo viidiyoo alarraa fiddan fakkeenyaaf amma YouTube chaanala keessan moonii gootanii seera YouTubaa guuttanii yoo taatanii viidiyoo adda addaa bakkoota adda addaatirraa fiddanii raawwatanii irratti gallakkisuu ni dandeessanii kan YouTube irratti hin gallakkifamne jechuudha. Fakkeenyaaf TikTok irraa fa'aa yemmuu liibii irra jiran waraabdanii raawwatanii fiddanii gallakkisuu ni dandeessan jechuudha. Haa ta'u malee wantoota sana ammoo seera isaa eegdanii haala seera YouTube'itti deebistanii wantoota itti dabalamutti dabaltanii wantoota hir'atu irraa hir'istanii gaafa isa asiifachi diit gochaa ooltanitti xiqqoo yeroo isinitti fudhachuu danda'a. Even agam yoo ta'e sa'aatii tokkorra namatti fudhatu jechuudha wanta sana sirreessuudhaaf.
Kanaafiyyuu wanta hojii nama dhaabsisu miti jechuudha. Waan hojii nama dhaabsisu miti. Sa'aatiidhuma irriibaa keenyarraa amma sa'aatii meeqa halkanidha. Ani hojii koo xumuree gara kilaasii kootii galeetiin hin jira jechuudha. Yeroo kanatti osoo immoo wanta kana fayyadamaan jiraanne tuba kana fayyadamaan jiraanneeti yookiin nama faana taa'ee haasa'a. Sinigalti yookiin nama faana taa'ee tajaajila jechuudha. Sinigale. Yookiin immoo qaata fugumma jedhee yoona rafeetiin hin jira. Kanaafiyyuu yeroo kanatti rafanii miti jechuudha. Fiiganiitiyyuu jiruun nama harkaa fiigaa jirti. Fiiganiitiyyuu jiruun nama harkaa fiigaa jirti jechuudha. Sababa kana ta'eefi hojiidhuma keenya irratti hojii dabalataa fakkeenyaaf aga fe'e yoo ta'e ji'a tokko keessatti namni chaanala isaanii moo'isanii seera yuutuubaatiin guddisiifatan taananii ji'atti $100 kan dhabanii jechuudha. Aga fe'e maan taane olis fiigii gadis fiigii ji'aan $100 hin argatta jechuudha. Kun yoo maalidha mindaa dabalataa argatta jechuudha. Sigalee yaabboleessa koo yaabboleettii koo warreen hojii madaa yoo hojjettamoo oduu funaana olii geddeemtamoo maal gootamoo jettanii raawwattanii sammuu keessan keessatti waan kana qabattanii jirtanii naqqaa yeroo naqqaa malee hin taatu yaa obboloota koo naqqaa warri chaanaala banachuu barbaadan ammallee jechuudha. Warri banachuu barbaadan na dubbisaa isiniif hin banaa akkasuma immoo chaanaala hedduun qaba kan banamee jiru imeelii banamee jiru baay'eetu jira na bira jechuudha. Maaliif kanan ijoolleedhaan ittiin wal intini jechaa ture imeela baay'een qaba kan nama 5 kan nama 4 kan maamila ofirraa qabu jechuudha. Kan nama 10 maamila qabu baay'eetu jira na bira jechuudha. Namoonni banachuu barbaadan yoo jiraatanii imeeluma sana isinii kennuu danda'a. Komentii jalatti na gaafadhaa. Akkasuma immoo akkuma dura isiniin jedhee chaanaala banattanii guddistanii nama 200-500 kan ofirraa qabu yoo koodii isaa dagattan akkaataa isin koodii isaa kan biraa itti galfattan isinitti nargisiisa. Komentii jalatti na gaafadhaa.